Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtanii nagaa jirtanii ilmaan Oromoo hundumti keessanuu bakka jirtanitti nagaa fi rahmanni Rabbii isin bira haa jiraatu isiniin jedha. Egaa meeshaa agartan kana biyya galuudhaaf jechuudha. Biyya galuu deema kun hadiyyaan himaxxallee hadiyyaa dhufe jechuudha. Inna baatii muraasa booda Itoophiyaa galuu waan hedduuf du'aayii godhaachumaan. Inni biraa wanti nu barbaachisu tokko hin jira. Keessattuu ijoolleen shamarranii jechuudha. Ijoolleen shamarranii dhugaa rabbii meeshaa fi uffata bichaa qabattanii hin galinaa jechuudha. Waan baay'ee wanti biyya alaa kanarraa galuu waan baay'ee jira jechuudha. Wanti biyya keenya keessatti baay'inaan hin argamu osoo hin taane osoo jiru. Wanti biyya keessattuu wanti shittoon fakkeenyaa fi shittoon biyya Su'uudiitii fi kan Itoophiyaa garaagaraa jechuudha. Inna yoo shittoon isa kanaa jechuudha. Isa kanneen dhugaa rabbii baay'ee nama tola. Ani garuu dhagama amma waan rattabamee jiruuf achi keessaa baasuu hin barbaanne. Yoo hadiyyaallee namaaf barbaaddanii ufiifillee yoo barbaaddanii jechuudha. Isa kanneen yoo barbaaddan lakkoofsa isaa isinii maxxansaa jechuudha. Kan dhiiraatii fi kan dubartiillee garaagaraatti jira jechuudha. Inni kun immoo kan uffataati. Yaani kan algaati jechuudha. Walumaa galatti algaa yoo barbaadde mana keessa akka bukuuraatiif fayyadamuu dandeessaa jechuudha. Egaa shittaan isaa baay'ee tokko namatti tola dhugaa rabbii. Baay'ee jaalladheen jira. Inni kun kaartooniidhaan dhufa. Kaartooniidhaan dhufa fireen 18 birrii 199 riyaalaa jechuudha. Yoo barbaaddan lakkoofsa isaa isinii maxxansa. Egaa nama lamaan tana isin argisiisuuf fide malee rattabamee jira jechuudha meeshaanii. Inna ilaalaa waan akkanaa kenniin bitadha. Waan hin taane hin bitinaa jechuudha. Inni kunillee nu fayyada jechuudha. Keessattuu yeroo qaama keenya dhiqannee kaanu qaama keenyaa fi baay'ee akka dafee hin dafqinee nu taasisan jechuudha qaama keenya. Kanaaf waan akkanaa kanneen bitaa zimbilaachuu kototaatti liqamu hiisochi irraa bahee madaamiin doolaaba keessatti shamii achi keessaa fuutee isin kennitu fuutanii hirratta biraa jechuudha. Keessattuu ijoolleen meeshaa kaargoo godhattan ijoolleen baay'een keessan hin beekaa jechuudhaan ijoollee hedduu uffata madaamiin kan waggaa meeqa ijoolleen sijjammare uffanni jarri namaa kennu kakaawiyaan fixa jechuudha. Biyya keenyatti immoo bishaan hin danda'u inni sun torbaan takka godhatanii Allahu a'lam. Torbaan takkaayyuu haga godhatan hojii. Kanaafuu uffata haarawaa ofii keessanii bitadhaa malee zim jettanii uffata madaamiin keessan isinii kennitu irraa bahii isii hin guurina. Maaliif birrii isatti baaftee asii galchitee achitti illee qarata itti baaftee galtuuf fiddusan asitti bituun isii wayyaa jechuudha obboleettiitiyya. Shamarran keenya yeroo baay'ee hin dogongortanii dhugaa rabbii maaliif yoo naan jettan uffata zimbiloo uffata isaan isinii kennan salbaajii walitti guurtanii maallaqa meeqa booletti hin dhagaa yeroo baay'ee birrii hagana kaffalee ammallee mootuu yoo bakkee iddoo miizanaatitti illee birrii meeqa isinirraa fuudhan asitti birrii meeqa kaffalta Itoophiyaatti gaafa galte qaraxa birrii meeqa kaffalta hin beeytaatu waan ta'eef uffata aaddisii ufii kan keetii maallaqa itti baasii uffata aaddisii maallaqa itti baaftee yoo bitte qaraxa illee itti kaffalta sin qoccoo baay'ee. Maaliif uffanni haarawaa waan ta'eef waggaa dheeraa godhachuu dandeessaa jechuudha. Garuu kan isaan godhatanii irraa shismoonna ta'ee isaan nuu kennan kunniin immoo kaawiyaan waan fixeef bishaanii fi kaawiyaan waan fixeef torbee takka caalaa hin godhatan keessattuu biyya keenyatti jechuudha. Kanaafuu uffata jidiida ofii keessanii bittanii galuunii hin dandeessan obboleewwan kiyyaa yeroo baay'ee hin dogongorina isin jechuu barbaada. Asumaan dhaamsa isiniif ta'a jedhee yaada. Egaa wanti biraa kana bukkee isiniin jedhaa jiru isa kana hin dagatinaa keessattuu shittoo wallaahi dhugaa isiniin jedhaa jechuudha. Ani akka waan shittoon bichaane shisma
kaargoo kiyya guutaa jiru na fakkaata. Maaliif baay'ee bitee jechuudha ከመጠን በላይ ነው የገዛሁት። ለምን ብትሉ የዚህ ሀገር እና የኛ ሀገር ሽቶ ይለያያል። ገባችሁ? ስለዛ የሳኡዲ ሽቶ ገዝታችሁ ብትገቡ ጥሩ ይመስለኛል ማለት ነው። እና ከወደዳችሁ እንግዲህ እናንተም ታውቃላችሁ ምን እንደምታረጉት። waan irraa hafeen gaa kana fakkaata isiniin jedha. Ammallee gaafa axxanaqqaquu ga'e immoo viidiyoo waraabee isinii dhiisaa isiniin jedha obboleewwan kiyya. Egaa nagaanaa ta'aa isiniin jedha jabaadha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.